Ashamaa harka fuunee akkam jirtuun kabajamtoota daawwattoota keenya kun sona yaadati. Sagantaa keenya har'aa keessatti illee waan jennu qabna. Dhimma haala yeroo irrattis waan kaasnu qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan dhaamsa kenna. Ammallee kun sona yaadati. Marree kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Hagamillee dhagaan madooshni yoo irratti ba'u xiqqooma qo'aa jedhe sagalee dhageessa hanga uf jibbaate cabutti. Yeroo hedduu wanti fedhellee rooba fi aduun irratti buutu dhagaan numa dandaya. Dandamatee hanga adda buutti jiraata. Garuu qorqoorroon yoo qilleensi irra ba'illee ni qaqawwisa. Dhakaan irra buunan ammoo akka malee iyyee qilee gamaaf gamanaa walitti buusa. Eeyyeen egaa dhakaan gaafa tuman madooshan gaafa cabsan dhakaa iyyuu argaa hin turre. Dhiheenna kana ammootu kan argaa jirru keessa'uu kalee far'a kan iyyaan lafa balleesse qorqoorroodha. Gaafa qorqoorroon iyyuu qorqoorroo qofa osoo hin taane qileen gamaa fi gamanaallee waliin iyyanii. Qilee waliin qileelleen qilee waliin qillesti. Gaarri gamaa gamanaatis akkuma qorqoorroodha qillisa. Kanaafin gaafa dhakaan cabu hin iyyanii. Dhakaanuu akka laayyootti hin cabu. Gaafa qorqoorroon dhahamu ammootu iyyi qorqoorroodha qilee balleessa. Kanaaf jenneen. Oromoon Wallagga keessatti xiyyaaraan tumamaa ture. Halkanii guyyaa reebamaa ture. Humna waraanatiin, raayyaa ittisa biyyaatiin, milishaa gandaatiin halkanii reebanii uummata Oromoo akka lammii biyya biraatti xiyyaaraan keessatti dhayanii. Garuu kaleessa ajjechaa raayyaan ittisa biyya san keessatti raawwachaa tureef yakka achi keessatti Oromoo qulqulluu irratti qe'ee isaanii irratti raawwatamaa tureef manneen isaanii irraa gubanii buqqisaa turaniif takkaatuu hoogganaan yookiin aangawaan biyya sanii tokkollee kan gabbayee wanti kun sirrii miti jedhee arginee hin beeknu. Gadda isaa ibsachuu isaati miti. Garuu har'an tana diraamaa ajaa'ibaattu dalagameeti jira. Diraamaan kun akkuma kaleessa wayyaan irraa baranitti akkuma kaleessa wayyaan ofii dalagaa turtetti har'allee wanti abdeet godhame hin jiru. Sanuma dalagaa jiranii. Diraamni kaleessa dalagan Oromoo fiigi jedhaniini ofii dhayan. Oromoo dhayaniit abaa'otu akkas godhe jedhan. Oromoo ofii gubaniit abaa'otu gube jedhan. Akka hoolaa irra dhaabatanii qalanii miseensa isaanii qalchiisaniit abaa'otu nama qalaa jedhanii maqaa abaa'oodhaa balleessan. Eeyyeen har'allee kan tahaa jiru kanuma. Haacaaluu kan ajjeese mootummaa har'antana aangorra jiru teessoo isaa ho'ifatuuf sababa saniitiin hayyoota fi mormitoota siyaasaa hidhatti guuruudhaafi. Haacaaluu daldala siyaasaa godhatanii ajjeesanii sababa isaatiin baatii 3 baatii 4 walitti dhaabanii uummata Oromoo hidhaa, hiraarsaa, ajjeesaa, buqqisaa, gubaa jiran. Diraamni kun xumurri isaa waan laaffateef jecha itti bahni isaa waan itti beekameef jecha ammallee ajandaa biraa baasanii Wallaggatti shaneen uummata nagaa Amaaraa fixxe, uummata akkasii fixxe jedhanii afaan kanaan Wallaggaan akka beekan tumuu fi sababa sanii shororkaa achi keessatti kaasanii biyya guutuu keessa unkuruu fi daldala siyaasatiif deeman. Finfinnee keessatti balaa jirtu buusuudhaaf deeman. Waan biraa qopheeffatanii saniin sababatanii of kora biraa ajandaa biraa nu uumuudhaaf. Nuti gaa uummanni keenya ajandaa haara jala deemuu qabnu. Kalee fi har'a kan jiru uggura daandileeti. Uggura daandilee kana akka fashaluuf akka yaadni aktiivistoota fi yaadni qeerroo fi qarree yaadni uummataa yaadni sochii biyya san keessa jiru uggura kanarraa gara kanaatitti akka yaada baduufi. Kanaaf jedhaniiti diraamaa haaraa ajandaa haaraa bocanii Oromoon hiraarsuudhaaf. Yeroo tokko tokko Oromoota kana wajjin akka injifannoo wayitti dibbeedhaan agarra. Never kun injifannoo miti. Sababa Oromoo ittiin tumanii ajandaa haaraa baafatanii dhufanii jiranii Oromoon kana itti dammaquu qabaa jenna.
abbaan qeerroo Jawaar Mohammad galmee isaa jalatti kan himataman hayyoonni Oromoo mana murtii Shiraa sanitti har'a dhiyaatuuf deeman yeroo isaan deeman onkora har'aan tanaa fi kalee deemu mufii biyya san keessatti deemuu wal qabachiisee maal jechuuni deeman maaltu raawwatamuu deema toora sooshaal miidiyaatirra waanuma adda addaati argaa jirra. Tanaaf illee Oromoon itti qophaa'uu qabdi hayyuu fi hidhaa keessatti illee karaa inni deemutti illee eeggatuu qabdi. Yoo Oromoon laafee kan deemaniif hayyoota san hidhatti kararraa maqsuu dhamiiti du'aan kararraa maqsuudhaaf deeman waan kana Oromoon dammaqee keessaa har'an tana yeroo obbo Baqqalaan obbo Hamzaan fi abbaan qeerroo Jawaar warri himannaa Jawaar jalatti galmee Jawaar irratti himatan mana murtiitiif deeman wanta tahuuf karoorsantu jira ta'a. Oduu seentonni jalaayyaatonni waa xexxeb godhaa jiru. Wanti kun yaada namaallee burjaajessuuf ta'a. Garuu of eeggannoon qeerroon hordofuu qaba. Humni kan qeerrooti rabbii gaditti. Gara dubbii duraatti deema garaan qorqoorroo iyyuutti gaafa Oromoon akkasitti mataa gaccabu halkanii guyyaa Oromoon biyya san keessatti akka diinatti akka bosonatti wareegamaa jirtu takkaatu aangawaan mootummaadhaa kan as bahee waan kuni sirriidha miti jedhan jiru. Har'an tana aangawoonni isaanii bakka iyyuu qorqoorroon isaanii qorqoorrootumaati jiran. Kana keessaa kan na ajaa'ibe kantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate Aadde Xilaayee Aadde Adaanech Abeebee jettan san akkuma amma dura miimooriidhaan itti naqanii waan miimooriidhaan kooppi godhan san piisti gootee dubbatuu dadhabdetti har'allee dhimma biraatiif of kaadhimte. Dhimmi daangaa biyyaatii fi dhimmi shooftara biyya keessaa qaama ilaallatu qaba. Qaama nageenyaa kan ilaallatu qaba. Garuu hojii isiitiin ala waan magaalaa saniin alatti ta'e irratti ibsa yeroo kennitun argee ajaa'ibe. Kan ta'ame Wallagga lixaatti. Kan dubbatame Finfinnee walakkaatti. Kanaafin qorqoorroodhaaf iyyitii isiniin jedhe qorqoorroo akkanaatiin bulaa jirti biyyi Oromoo dammaqii itti yaadi itti qophaa'e. Wallaggatti nama dhume jechuun Wallagga namni dhumeeti miti. Yoo fixanis isaantu fixe kan qopheessaniif ammoo ajandaa biraati. Siin kolaasuufi, siin ajjeesuufi, siin fixuufi. Raayyaan ittisa biyyaan si ajjeesuu hifateera. Dirra irratti si ajjeesuu hifateera. Harki isaatu nuffeera. Kanaaf jechaan sababa ajandaa godhatee ittiin si ajjeesu barbaadaa jira waan ta'eef jecha Wallagga irratti namni nurraa dhume jedhaati jiru. Kanaaf jecha Oromoo dammaqe Jawaar fa'aarraa mana murtii dharaatti dhiyaatti. Jala deemee eeggaduun dhaamsa kenna. Kun sona yaadati an Deellisaa Oromiyaati. Waan diimtuu santuuqaa sabiskiraabii yoo gootan yeroo hundaa'u odeeffannoo haarawaa Leellisaa Tuubii jalatti sona yaada argatu.